Oduu keenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad bakka obbo Taayyee Danda'aatii fi aanga'a ministeera nagaa biraa kan biyya alaatti hafanii namoota biraa lama muudan. Ministeerri muummee Itoophiyaa namni inni bakka obbo Taayyee buuse kun eenyu? Dhimma obbo Taayyee Danda'aa irratti ammoo maal dubbatanii gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu keenya isa biraatiin hiriirri nagaa Finfinneetti yeroo darbe hafee ture dilbata dhufu magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqaleetti gaggeeffamuu fi jedhame. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa hiriira nagaa maqaa jedhuun magaalaa Finfinnee jeequuf turan magaalaa Finfinneetti hiriirri san didamnaan gara naannoo Tigraayitti dabarsaniiru. Hiriira kanarratti maaltu eegama? Dhimma kanaaf mootummaan maal deebise? Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun Ameerikaan qaamolee hojjettoota baankii misooma Afrikaa irratti haleellaa raawwatan mootummaan Itoophiyaa hatattamaan itti gaafatamtoota gochuu qaba jechuun mootummaa Itoophiyaatiif xalayaa barreesse. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Videoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin Ameerikaan qaamolee hojjettoota baankii misooma Afrikaa irratti haleellaa raawwatan akka gaafataman mootummaa Itoophiyaatiif xalayaa barreessite. Haleellaa tibbana magaalaa Finfinnee keessatti hojii gaggeessaa baankii misooma Afrikaa damee Itoophiyaa Dr. Abdul Kamaaraa dabalatee hojjettoota baankichaa lama irratti raawwatame ilaalchise qaamolee nageenyaa haleellaa kana raawwatan irratti itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u mootummaan Ameerikaa xalayaa barreesseen gaafateera. Mootummaan Ameerikaa ibsa gabaabaa karaa imbaasii biyyattii Finfinneetti argamuun baaseen mootummaan Ameerikaa dhiittaa fi hidhaa hojjettoota baankichaa irratti gahe akka isa yaaddeessuu fi qaamolee yakkaa waliigaltee idil addunyaa kana cabsan akka itti gaafataman ibseera. Baankichi ibsa sadaasa 16,2023 baaseen hojjettoonni isaa lama onkololeessa 31 humnoota nageenyaa Itoophiyaatiin seeraan ala hidhamuu fi dhiittaa qaamaa irra gahuu ibsuun isaa kan yaadatamudha. Sana hordofee ammoo baankichi ibsa kan biraa torbee darbe baaseen hojjettoota isaa lammummaa biyya alaa qaban hatattamaan Itoophiyaa keessaa baasuuf ta'uu beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Taateen baankii misooma Afrikaatii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'e kun rifaatuu guddaa mootummaa Itoophiyaa biratti akka uumes himameera. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo qaamolee nageenyaa haleellichaa raawwataniiru jedhaman irratti gaggeeffame baankichaaf qooduu dhabuu fi hojjettoota biratti gama nageenyaatiin amantaa guutuu argachuu dhabuu isaatiin baankii misooma Afrikaa kun ammoo hojjettoota isaa lammummaa biyya alaa qaban akka Itoophiyaa keessaa baaniif murteessuu ibsee ture. Walumaa galatti Ameerikaan qaamolee hojjettoota baankii misooma Afrikaa irratti haleellaa raawwatan kana mootummaan Itoophiyaa hatattamaan seeraan akka gaafatu hubachiiseera. Oduu keenya isa biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad bakka obbo Taayyee Danda'aatii fi Dr. Siyyuum Masfiin aanga'a alatti hafanii hooggantoota haaraa lama muudan. Torba muraasa gidduutti aangoota olaanoo lama kan dhabe Ministeerri muummee Itoophiyaa lamaan isaaniitu ministeera nagaatiif warra hojjechaa turan ta'uun beekameera. Inni jalqabaa ministeer deetaa ministeera nagaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa yoo ta'an inni biraa ammoo Dr. Siyyuum Masfiin isaanitti aanudha. Dr. Abiy ammoo aangawoota lama arraa muudama kennaniif keessaa Dr. Keyraddiin Tazarraatii fi obbo Chaarugeetaa Gannanaa akka jedhaman odeeffanneerra. Obbo Taayyeen nagaa buusuu hin dandeenye jechuun mootummaa keessa jiran ifatti erga qeeqaa turanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 1,2016 aangorraa kaafamuun kan yaadatamudha. Obbo Taayyee Danda'aa aangoo isaanii irraa kaafamanii ammoo guyyaa itti aanus to'annaa jala oolan. Obbo Taayyeen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin mootummaa kuffisuuf shira xaxaa turtanii jechuun mootummaan isaanii matee ture. Torbaan obbo Taayyeen aangorraa ka'an ministeer deetaa ministeera nagaa biraa walga'iidhaaf gara baha Afrikaatti imalanii achumaan Keeniyaatti hafan. Aanga'aan Dr. Siyyuum Masfiin jedhaman
walgahii isaanii xumuraa Keeniyaa akka ta'e kan himan maddi kun ta'us ammoo biyyattiitti osoo hin deebi'in achumaan hafuu himan. Keeniyaarraa gara Itoophiyaatti deebi'u jedhamee eegamaa kan ture aanga'aan olaanaan Dr. Siyyuum Masfiin aangaan kun ammoo gara biyyaatti deebi'uu akka hin barbaanne ibsaniiru. Dr. Siyyuum guyyaa kibxataa gama fuula feesbuukii isaanii ergaa hojii gadhiisuu isaanii akeekus qoodaniiru. Barreeffama isaaniitiin paartii badhaadhinaatii fi mootummaatiin amala mootummaa kan hin qabne uummatarraa kan adda ba'ee fi jibbame jechuun mootummaa Itoophiyaa qeeqan. Akka nama tokkotti qaama mootummaa yeroon turetti miidhaa fi badii uummataan an hojjedhuuf irraa dhaqqabeef dhiifama nan gaafadhaa jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan. Mootummaa keessaa ba'u ammoo achumaan akeekan. Ministeerri nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin hoogganamu ministeer deetaa lama qaba. Dr. Siyyuum damee federaalizimiitii fi walitti bu'iinsaa itti dhiyeenyaan kan hooggananidha. Obbo Taayyee Danda'aa immoo damee ijaarsa nagaatii fi waliigaltee biyyaalessaa hoogganaa turan. Bakka isaaniitis obbo Chaaruu Geetaa Gannanaa muudamaniiru. Obbo Chaaruu Geetaan bakka obbo Taayyee kan muudaman guyyaadhuma obbo Taayyeen aangorraa kaafaman akka ta'e maddi kun himeera. Jalqaba torban kana gaafa wiixataa ammoo Dr. Khayraddiin Tazarraa ministeer deetaa ta'uun ministeera muummee Abiy Ahmadiin muudamuu maddi biraa itti dabaluun dubbateera. Hanga yoona gara waajjira isaanii haaraa akka hin deemne kan himan Dr. Khayraddiin damee ministeera nagaa kam akka hoogganan garuu wanti beekames hin jiru jedhameera. Oduu keenya isa biraatiin hiriirri nagaa Finfinneetti yeroo darbe hafee ture dilbata dhufu naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti gaggeeffamuuf jira jedhame. Namoonni siyaasaa torban sadii dura magaalaa Finfinneetti hiriira nagaa waamanii garuu hiriirri san osoo hin gaggeeffamin hafee dilbata dhufu magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti hiriira guddaa wal fakkaatu gaggeessuuf akka jiran himan. Qindeessitoonni kunneen ammoo hiriiricha akka gaggeessan bulchiinsa magaalaa Maqaleetti beeksisuu isaanii yoo ibsan bulchiinsi magaalichaa gama isaatiin garuu hiriirri naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti gaggeeffamu hin jiru jechuun ibseera. Hiriira dilbata dhufu akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 21/2016 magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti gaggeeffamuuf karoorfame qindeessaa kan jiran paartiilee siyaasaa 10 akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 30/2016 hiriira nagaa Finfinneetti gaggeeffamuuf ture warra waamedha. Namoota siyaasaa kanneen keessaa aanga'oonni paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa akkasumas ammoo torban darbe paartii siyaasaa ta'ee beekamtii kan argate paartii Xinsaa'ee Sabiyaa Indartaa keessatti argamu. Miseensa duraanii Izemaa kan ta'an obbo Yaashiwaas Asaffaa fi obbo Naatinaa'el Mokonnan dabalatee yeroo ammaa kana namoonni siyaasaa dhuunfaan socho'an miseensa koree hiriira qindeessituu kanaati. Hiriirri Finfinneetti waamame yeroo dhiyaatetti namoota siyaasaa kanneen keessaa 4 humnoota nagaa mootummaatiin to'atamanii turan. Qindeessitoonni sababa dhiibbaa mootummaatiin jedhuun hiriiricha dheereessuu ibsuun isaanis kan yaadatamudha. Haa ta'u malee ammoo koreen kun hiriira wal fakkaatu magaalaa Maqaleetti gaggeessuuf garee giddu galeessaa yookiin ammoo koree waliin wal dubbisuu himaniiru. Akkasumas ammoo naannoo Tigraay keessatti koree addaa hundeessuu isaa miseensa koree kana kan ta'anii fi dura ta'an paartii PAW Piroofeesara Gargaaraa Zinaabuu Abarraa dubbataniiru. Koreen magaalaa Maqalee jiru gaafa ammajjii 5/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriirri gaggeeffamuuf akka jiru waajjira kantiibaa magaalaa Maqalee xalayaan beeksisuu obbo Yisaaq himaniiti jiru. Xalayaa qindeessitoonni hiriirichaa galchan irraa hubachuun akka danda'amutti kaayyoon hiriira kana gaaffilee 3 gaafachuuf akka ta'e ibsa. Gaaffiin jalqabaa xalayicha irratti ta'e ammoo guutummaa Itoophiyaatti sababa eenyummaa isaaniitiin dhalattoonni Tigraay fi saboonni biroo hidhamanii jiran haa hiikaman kan jedhudha. Inni biraa ammoo namoonni buqqa'an qe'ee isaaniitti haa deebi'an kan jedhu isa biraati. Waraanni haa dhaabbatu kan jedhus hiriira kanarratti gaaffii dhiyaatu keessaati. Garaagarummaan siyaasaatii fi rakkooleen naannoo fi biyyattii keessa jiran marii siyaasaatiin haa furamanii kan jedhu xalayaa qindeessitoonni hiriirichaa 3 irratti barreessan keessatti eerameetii jira. Hiriirri kun ka'umsi fi dhumni isaa addabaabaayii Roomaantii yoo ta'u namoonni 100,000 irratti hirmaatu jedhamee eeggamaa jedha xalayaan kun.